Laalirre. Eessa si dhaaluu hin dhaqqabne bakka ija kamiin si laala Saidoo ati qalabati natti kaattee jilbiifattee qalabati sanatti kaattee ansi dide yeroo ati waan kana taatu ija kamiin hojjee si laaluu danda'a. Saniif dhufuu didde galtee dhufuu yaa'e. Sanduu naa hojjee jeeti si laaluu. Badii guddaa balleessite amma beeza namni fedhu beezallee waan. Fudhatee galeera. Fudhatee galee jira jechuudha. Bakka akkanatti fuudhanii harka keessa gixxin harka keessa galfachuudha jechuudha. Haaya Sumayyaanii jechuudha. Sumayyaanii jechuudha. Kuni anaan na doobsudha jechaa jirti immoo. Anaan na doobsudha. Ishiis ta'ee isas ta'ee ana doobsaa jiru. Bafutsuun fuudhuu hin qabu jette ammallee. Ammallee jechuudha. Ammallee fuudhuu hin qabu. Haa ta'u malee Saidoon akka qoricha hin dhugin dubbateeti jira jechuudha. Beeza sobakee afuuftee nu illee nu afuufsiste. Sobakee afuuftee nu illee nu afuufsiste jechuudha. Maalan bisni asii fachi fiiginee bakki nuti hin naqin hin jiru bar. Bakki nuti hin naqin hin jiru, lafti nuti hin naqin hin jiru, wanti nuti hin jedhin hin jiru. Way maan talako afuuftuudhuma nu goote bar. Qilleensuma nu goote bar. Qilleensuma nu goote bar akkas ilaal nu bubbistee nu kaastee ni bar. Nagaan isiniif haa ta'u akkam ooltanii akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtootaa fi hordoftoota koo nagaan qabaanii galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Hunduma keessaniif foon isiniin jedha. Egaan akkuma jalqaba viidiyoo koo irratti argitanitti akkasuma immoo chaanala Saidootii irratti argitan jedhee abdiin qaba. Namoonni hin argin immoo asumaan oduu kiyyaa isinitti tarreessaa jechuudha. Maal isinitti fakkaate Saidoonii ani barakiinaa hin dhunne. Akka carraa ta'ee gaafa sana gaafa isheetti qalabatii yookiin immoo firoomeesii jedhamati akkanuma miti naante. Maal jedhama meenatti maala qalabatii dhumaati moo waanni waadaa jedhama abbo waadaadha miti wantichi sun waadaa jedhama waadaa qalabatii waadaa jechuudha. Qalabatiin ishiitti wal fuudhanidha miti isheen kun immoo isheetti waadaatti walii galanidha. Gaafa ishee sana geessee inni itti kaawwachuu didu roozan takka itti kenniti takka irraa deeffatti takka itti kenniti takka irraa deeffatti sana booda gattee biraa deemte jechuudha. Ishiinuyyuu achi booddee Saidoon durumayyuu nyaata hin taane wayii nyaadhitiniin ture. Garaa kan koo keessa baay'ee na dhukkubaati ture. Gaafa isheen immoo qalabatii sana na harkatti diddee na harkatti gattee deemtu naasuu sanaanii na jala kutee jedhe dhageessaniittu jechuudha. Dhageessaniittu maalaan waan itti dabale takka hin qabu. Waan itti dabale takka hin qabu jechuudha. Waan takka waan irraa hir'isullee waan itti dabalu irree hin qabu. Naasuudhuma sana na jala kutee inni na jala kutu na abachuu dinnaanan gara mana yaalaa deeme. Gaafa beezan dhuftee viidiyoo waraabduu maal jettu akkuma sagalee ishii dhaga'aniin ani doktoriidhaan narraa baasii jedheen ture. Garuu immoo dhuftee akka dhufteen seentee gaafa seentu ani akka waan nama hin dhageenyetiin ta'ee saayilentii ishii jalaa ta'ee isheen amma isheen viidiyoo waraabdu kana maal jettu kana hunda isaa dhaga'aatiin ture jedhe. Garuu gaafa isheen jechoota isheen jejjettu keessatti gaafa isheen dubbattu nan dhaga'a waan ta'eef yeroon dhaga'u tarii dhuguma akkuma isheen jetteeyyuu roozanii Saidoon anaaf jedhee raawwatee qoricha dhugee anaaf jedhee raawwatee barakiinaa dhugee jettee raawwattee dhuftee natti heerumtii laata jedhee tanani waan akkasii kanaan godhe. Sinigaltii dubbiin jarri jechuudha. Jarri lafa jala deemti. Nuti akkanumaan bat jennaasii fachi fiignee malee jarri lafa jala deemti jechuudha argitanii. Jarri maal taate nyaatichi waan ta'e baakteeriyaatti ta'e. Nyaatni baakteeriyaatti ta'e mana yaalaa deemanii gaafa jala kutaan akka dhaabatu jedhanii mana yaalaa dhaqanii gaafa mana yaalatii immoo oduu akka tasaa ta'e isheen silaa bakka inni eessa oole eessan bahe eessan galeettee tola eegdi miti reeshin akka ishee fuudhu barbaaddi waan ta'eef jechuudha. So gaafa isheen gaafatutti mana yaalaa jiraa dhageesse taati gaafa dhageessu fiittee dhadhe beezan teenya. Gaafa fiigdee dhatutti gaafa isheen achi dhattee salaaltu inni achi feenti akka nama feenti naqalee ta'ee jira jechuudha. Namni mataadhaan maraata jennaan lukaan maraate jechaanii turte maaliif kaalsii tokko itti ofirraa qabaa ture. Yaa'u kaalsii yookiin innaa marmaraa godhannaa waan ta'e jedhan tara baafatee deebisatee kaawwanne ta'a. Inni garuu isheen immoo Saidoon lukaan maraate jetteeni turte.
haa ta'u maleedha egaa gaafa ishiin akkas jetteeti dubbattu anis waan sana shakkee tanaan tarii akkana jettee raawwattee bakka du'uudha mannaa ani isa faana ta'uu wayya jettii laata jedhee tanaan calli jalaa jedhe gaafa ishiin viidicha waraabdu jedheeti ture jechuudha. Haa ta'u malee viidiyoo sana eentu idiit godhee gallakkisuu danda'e kaameraa maaniin isaa osoo inni hin ajajin ajaji isaa malee viidiyoo waraabee ajaji Saidoo malee jechuudha. Ajaji Saidoo malee viidiyoo waraabee viidiyoo chaanaala isaarratti poosti godha anaaf gaaffiidha kun jechuudha. Tarii erga viidiyoon waraabameetii ka'ee Saidooni bakka wanni kuni waan roozaa gara kootti harkisuudha kan jedhudha. Viidiyoon erga hojjetame jedhee poosti godhe ta'a malee maaliif miknaatuun chaanaala isaarratti poosti ta'e gaa viidiyichis ni galte chaanaala isaarratti poosti ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu roozaan immoo gaafa Saidoon akkasittiin hospitaala ciisuu isaa argitu wanti sammuu ishee keessa dhufe maa inni sababa kootiin inni akkana ta'e ani safuu hin qabu isa biraa kan jettudha. Egaa akkas jetteeti jechuudha kan ishiin dubbataa jirtu maaliif sababa kootiin gaafa inni qalabatii waadaa sana gaafa inni itti godhachuudha jedhu isheen diddee jirti sana dura lachan isaanii wal jaalataa turani sababa Sumayyaatirraan kan ka'e diddeetiitti jechuudha. Waan kana ta'eefi amma mucattiin immoo yaarrumayyuu du'uun isaan oolette maal kaleessumayyuu akkasuma jechaa turte jechuudha. Isuma kaleessaa kana gaafa roozan mana yaalaa jirtu gaafa inni mana yaalaatti itti dhufe sana ammuma kanayyuu du'uun isaan hafotte galgaluun kanayyuu du'uun isaan hafochaati turte jechuudha. So ishiin amma tokko maa inni wanta akkana ishee godhee wanta akkanatti ishee baxabbaxee namoota isa kaan illee baxabbaxee nullee baxabbaxee maal isinitti fakkaata waan bakka waanuma qallaalii kanatti Saidoon ishee jaallatee ishee fuudhu itti fakkaate jechuudha. Yookiin immoo waanuma qallaalii kanatti roozaa dhiisee raawwatee gara beezatti deebi'u itti fakkaate jechuudha. So dogoggora guddaa dogoggorte beezanii kana hunda gochuun qabdu roozatti himuun isheeyyuu haala gaarii ta'ee osoo jiru haala kanaanii miti silaa itti himuu kan isheen qabdu haala suuta jettee tasgabbiidhaan jechuudha. Tasgabbiidhaan itti himuu qabdi. Sababni isaa maa inni roozanis inuma jaallatti garuu sababa Sumayyaatirraan kan ka'e kan ishiin waan kana gochuu dhatte. Egaa haa ta'u malee amma immoo kunoo mana yaalatii baateeti manuma Saidoon keessa jiraatutti waliin galaniitii jiru jechuudha. Egaa mana keessa homtuu hin jiru firaashii tokkicha kana malee garuu kutaan ciisichaa hin jira jechaanii ture. Kutaa ciisichaallee mijeeffateetii jira jechuudha. Kutaan ciisichaa jira garuu wantoonni biraa hin jiru. Egaa osoo waan jireenya itti jiraachuudhaaf itti yaada qabaatee yookiin immoo gara fuulduraatti nama tokko faana hin jiraadha jedhee yaada qabaateeti mana sana keessa guuttachuun isan dhibu ture hin guuttata. Maaliifin saalooniillee tolfachuun ni danda'ama. Waan mana sana keessatti barbaachisu guuttachuu ni danda'a ture jechuudha. Garuu dura waan mana qabu jira miti manni utubaa malee hin dhaabatu miti. Manni utubaa malee hin dhaabatu. Kanaaf immoo innis immoo dura utubaa manaa qopheessuudha jedhee raawwatee wantoota isa barbaachisu mana keessatti meeshaa garagalaa bituu dhiise. Maaliifin kana dura mana akkuma beektan mana sana keessa guutuu ture jechuudha. Soofaan jira wanti hundinuu yeroo televezyiiniin jira wanni hin jiru jechuudha. Mana sana keessa argitanii jirtu yeroo ayyuun turte. Egaa waan jiru immoo ayyuun guurratteetii baatee erga immoo ayyuun baatee innis egaa jireenya nama wajjin jiraatu filataatii jira. Gaafa immoo nama wajjin jiraatu sana nama boruuf isaa ta'u argatee mana sana keessa farrashatee tolfatuun isan dhibu jechuudha. Haa ta'u malee kun amma waa'ee manaatiif mana keessa farrashuu baatee wanti nama antini jedhu hin jiru waannan isaan fayyaa ta'uudha. Innis immoo summii dhuge kan jedhamee fi summii dhuguu dhabuu isaati. Maaliifin ilmi dhiiraa tokko intala dhalaa takkaaf summii dhuguu jechuun yookiin immoo intalli dhalaa tokkos nama tokkoof namni kamiyyuu jechuudha. Namumti kamiyyuu nama tokkoof namaaf jedhee summii dhuguun waanuma barbaachisnedha jechuudha. Maaliifin rabbis namarraa hin jaallatu namni illee namarraa hin jaallatu jechuudha. Kanaaf iyyuu namaaf jedhanii summii dhuguun namaaf jedhanii lubbuu ofii balleessuun waan rabbi biratti hin jaallatamnedha. Egaa beezan teenyallee inni akka saba kootiin akkana ta'ee akka bitti nafa kan jettu hatta mandararrarree mana namaarrarree dhattee qoricha mataa kan kuna dhukkuba kan jettu qoritti funaantee qoricha jiru hunduma isaa kan mana keessa jiru ollaarraa walitti guurtee si'a tokkicha walitti akka nyaattedha kan ishiin himaatii jirtu. Egaa rabbi ishiillee nagaa ishee taasisu qorichicha kana ammoo qoricha gara ishee miidhuu osoo hin taane qoricha fayyaa ishiitti ishiidhaaf jijjiiramu rabbi ishee taasisu. Kanaaf gara fuulduraatti Saidoo fi roozan maal ta'u kan jedhu
egaa itti fufnee raawwanneeti ilaalla walumaan eegna jechuudha gara fuulduraatti maaltu isaan eeggata maal godhu kan jedhu inuma irraa